dhugaana seetee aanimee jalalee koo harkaatti galfachuufi maalii yoo na reebsiiftee maalii yoo na gootee ani inni surruuttiyee of harkatti galchuu malee Abiraam wayne sagalee way sagalee Ashama akkam jirtu hordoftoonni qiddoo YouTube marti keessan siniin jechuudha. Egaa yeruma namaa mijatee dhufu lammiiwwan yeruma namaa ta'ee dhufu wanta ta'eef sin immoo subscribe like godhaa kaahii anu gaafa mana kiyyatti galee yerootti yeroo viidiyoon galakkifame eegeenanii taa'ee jechuudha. Irraa siniif dubbadha amma dandeettii fi amma hubannaa kooti jechuudha. Dassuun kinu akkatti dhufee jira kinu akkatti sinitti mul'ata mitiiree dhufeetoo jira maal jedha laatamee walumaanaa dhaggeeffannu itti fufannaa waan tokko keessaa dudubbannaa. ዳት የማከብራት እምሳሳላት ሙሉ ነገሬን ሰጥቼ ጊዜን ሰጥቼ ብዙ መስዋዕት እየከፈልኩላት ላለችው ለልዕልቷ ሩታ ቤቷ መጥቻለሁ። ስጦታ ይዤላታለሁ። ሃፒ በርዝዴ ልላት ነው እና ትላንትና አይቻለሁኝ። በጣም ደስተኛ ሆና ደስታዋ ተመልሶ ምናምን አይቻለሁኝ እና ይሄ ለሷ እንደ አዲስ እንደመወለድ ነውና ደስታዋን አይቼ በተለያዩ egaa kan jechaa jirutti jechuudha. Yeroo koo saatii koo waan hundumaa kooyyuu kennee fi bareedduu qoonjiitiidhaa fi gammachiisuudhaa fi dhufeetoo jira. Guyyaa kaleessaa immoo lidataa ishii ture jedheetoo jira jechuudha. Egaa namoonni tokko irratti argamaniitoo jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha. Kanaaf gara sana deemee jira gara mana Ruuttiyee jechuudha. Ruuttiyeedhaan gammachiisuudhaaf jechuudha. Indee har'afaa jedhe joo liqeeffatee dhufe moo qixxeeffateeti naan gallee akkam biroo yeroo darbe kukushushu jettee jechuudha. Na waan hermeellaan sergit fa'ee viidiyoo tokko irratti fa'ii fakkaachaa turte har'a immoo abbaa manaadhuma fakkaattisuma dhugaa akkam garam aroobarra siif ergame moo ayyee wal fuudhaa eeruma fuudhaa nu taatanisin nu ramadaanni nutti dhufe akkasumallee ittiin sinaa obboloota koo musliimaa aymiisiu sin jaalan eshi dhaqi balbala irra dhaabbatee jira kaa olaaseen mitiiree olaaseen Hai Ruuttiyee የጠፋ ሰው nama badee ቆንጆት አለች walii wallaale jaalala keetiin machaa'e koongiraadhe happy birthday dha wallaale jaalalaan qabamee machaa'e baga dhalattedhe abaaboo bareedduu ishee tokko fidee kaleessan biteedhe kaleessa bite abaaboo baasawii dhaggeeffadhe ramsa gadi isaanii durayyuu jechuudha. Inna jechuudha utumfataa jedhanuutu maasawanuu isheenis abaaboo fudhattee maal jettu jechuudha. Gaayii obboon hin dhufu fakkaata obboon hin dhufu jechuudha. Kanuma keessa eenyudha isaa yoo jettanii abbaa duul ሳይመቸኝ ቀርቶ ቅርታ ብያለሁ። እንግዲህ ትናንትና ሆሆሆ እነራዱመ ጆኮ እንዲጳቲኔናኒ dhiphina kan maaliiti dhiphinni yaadamu jennaan akka dhiphatun barbaadu jedhee qefe godhee hammate susukkume intalittiin akkamii maanii waan isaan beekanii shaaworii bareedinaaf manicha keessa jiramu akkami Ruuttiyee faa jettem dhugaa sitta irraanfatu jedha sitta irraanfatu oshummaan achi abbaa manaa kee argachuudhaaf bool ishiin hin qonnee fi wanti ishiin hin baafne jiru atasi abaaboo ta'eeti daraaraa bule diinni kee haaguuf daraara jedha መገኘት ባለመቻሌ ነግሬሻለሁ። ደውዬ አውርቼሻለሁ። በደንብ ስላወራኸኝ ኖርማል ነው። አይደብርሽም ብዬሽ አይደብረኝም። ቁጭ በልና ምሳ ልበላ ነበረ። የምርሽን ነው? ኧረ እንጫወት። ከዛ ቆንጆ ሰዓት ነው የደረሰው። ሲበሉ አድርሰኝ
ሩቲ አምሮብሻል በጣም እውነት ማርያም በቀኝ ብትሆን እንዳሳ ያ በኢትዮጵያ Fataa sanaadhaniitu jiru misaa nyaachuufan ture yoanii jennaan yeroo bareedaadha kanan dhufee dhaqanii inni jedhe jechuudha yeroo kanatti ruttiyee baay'ee sitti bareedeera naana jechaanidha kan ture jechuudha egaa naana jettee jechuudha gubbaarraayii jette qomee aboo biraan hin gahaa jiru aboo biraan hin gahaa gidduu kanatti utuma sanaa sawanuu jechuudha fataa osuma isaan jedhanuu waan baay'eetu sanaa saanuun dhufaa boon. ፍራንች መጀመሪያ አጨርስ ተናግሬ አልጨርስም እና እርዲ ከዚህ በላይ ይገባሻል። ብዙ ነገር አስብልሻለሁ። ይህ መጀመሪያ ቀለል አድርጌታል። አመሰግናለሁ በጣም si'iif kan kana caalu imala ruuttiyye waan baay'ee siifi yaadeetu jira innaanii baay'een si galateeffadha. Akkasumallee ati na bukkee jiraachuu keettidhaanis gammachuu qaba jettee jechuudha. Iddoo tokkotti immoo baay'een si jaalladhani jennaaniin iddoo ishiin miccite jette tokko jira dhugaa miti immoo hordoftoota dhugaa miti garuu warqis biteeraaf warqulee biteefiira kanaafiyyuu waa baay'eecha bushaan hin dhufa kun okay kun asitti kino lala እያየሽኝ አይደለም Singa bakka singa bareedu inna sin jedha kinno baga warqii mormatti kaa'ee hadda dhungatee jira dhungate bakka hallaqe haboo bye yoona meelmummee qallaliin gammaddu yaa watsaa galate baasawee jechuudha dhugaa dubbachuudha viidiyootti bilbiluu baattee jechuudha nama keewwateedha nama qopheeffateedha biraan yeroo gara mana deemamu jechuudha ቆይ አካሰለ ከሽን ሰራተኛ ማለት ነው ከሰን ይወጡ ወይ ሜራ ቦሬ አቦ በርባዳን ጀም ቱሴ ቱሬ ቪዲዮ ጀልቀባራትና ወይኔ በላቸው ወይኔ ብሩክ ኤላ ስት ብሩክ yeroo darbe jireenya kee keessa ba'uu qaba ምናምን እንጀነን ነቀለል ጃለለከ ራተን ከን ከእየተ warqiin hin bareedu garuummoo situ bareechee dhugumadha tokko waan barbaadan iyyoo hidhatan irraan bareedu tokko salphaat matarra bareedu dhugaa rabbi ay abushaan ayya እንዴና ሁሌ ግን እኮ አረፈድክ። አይ ተቀድመዋል።
balbala dhufee rukutee namni akka jiru hin beekun ture yennaani durfamteettaa dheeneenyu jedhan seetti fakkaate dansitaa jechuudha. Durfamteettaa yennaani kan inni hojjechiiseef suuraadhaan itti fakkaate abaaboollee qabatee fi dhufeetoo jira jechuudha. Abaaboon isaanii xiqquma malee wal fakkaata. Walitti himtammoo akkami waan isaa sini mee danda'amtan isa dhugaa rabbii walitti himuu dandeessu. ኮተቱን ተቀብልና አስቀምጭ። አይ እንኳን ተወለድሽ። አመሰግናለሁ በጣም ቴንኪዩ። ማይዳኒ ደስታኒ ኮቶታ አርካ ፉዲቲ አርካ ፉደዶ ጀደን ጀቹudha. እሺ ጀራ ደፋቲ ትናንትና መምጣት አልቻልኩምና አሁራ ጀት ታርግልሽ ነበር። መልካም ልደት፣ እንኳን ተወለድሽ። አመሰግናለሁ። ሰው ይኖራል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። አሁን ማለት ብትደውልልኝ ጥሩ ነበር። ከዚህ በፊት ተደውለን ነው የምንገናኘው ስላልከኝ እናም ቃል ስለተገባባ ማለት እኔ የሚደብረኝ ነገር እንዳታደርጊ ምናምን ስላልከኝ ኢትስ ኦኬ ብዬ አልፌዋለሁ። እና በጣም ለዛ ነው ኢትስ ኦኬ፣ ችግር የለም። አስቀምጡት ተቀበል። ደስታ ላልቴ ከና አርካ ፉዳችሁudha. እናን ጀት ዋን መሰረት እናሽን ጀት ብቻ እብድት ቀባት ተቀበል። ችግር የለም ተቀበል። ሙዲ ረት ቀባቻ ያርቴ ነው ጋራቢ ዋን ሁሉ ባዩ ደስታ ላልተ ተርካ ፉዳይቱ እሺ አትገባም። እጁ ተኝቷል። ማየት ከፈለክ ማጉባት ተካ ማቦባት መልካም ልደት ለማለት ነው። ከለኬ በሬዳ ኢስቲባቴ እንኳን ተወለድሽ። ሌላ ካለ ቁልቁሉ እኮ ኦታው ቁልቁሉ ታተ ነው መራታ ዱጋ ረብ ነው መመራት ምን ቸገረኝ ግን ማለት በቃ የራሳችን ነገር እንጆይ እናድርግ አይመስልም? ፎቶሽን አየሽ? ቀለበትም የቁበራ ጅራ ደስታ ስክሪን ሴቨር ከንንጀራን ደስታ ቀለበቲን ቁበራ ጅራ yoonamon dooma ilmi dhiiraa tokko yookiin immoo qalbatiitti keeyyatanitti keewwateetu jira jechuudha. Jaritti walii galtee hojii hojjechaa jirti. Akka saffoo bannaafachuu machaachuu garuu jechuudha. Innaa kennaa harka fuudhatu isaan ilaalaadha kan fuudhatteetu jirtu jechuudha. Inni kaleessa isheerratti maannooti hirmeella irratti biraankii hojjechaa oole jechuudha. Kanatu ariifachiisanitti fakkaate sayyuummoo guyyaa dhaloota keetii irratti dhufuudhaaf naaf hin mijanne ture jedheen jechuudha. Wanta haadha manaa keetii fi dhala keessii caalusa qabu maalidhame kana nuun jedhi kaa ilmoo namaa biraankii gochuudha. Achi mana kiramaa kaffalu dhiste maal ta'uu diddeette achi lafa dhiitta jechuudha. Taasichi maal jedhee gubadhu kun akkatti nama guba. Ushummaan maal akka ta'e argite miti argite kaleessa sitti agarsiisaa turan ammoo ishiin si agarsiisaa jirti jechuudha. Inna sirkuchuuf kaate baazawee kaleessa akka hirmeellame rukuchuuf kaate harii guddina jechuudha. Na rukuchuuf immoo jennaan maaliyoon sirkute ettaniin jechuudha. Booda dodorroban isa zimmi callee jechaa turan jechuudha. Gudii keessan sin ilaachuudha jennaan boodarra kolfitan malee dhugaan dhibsu turte hirmeellaan akka harteetti rukute turte jechuudha. Mucaan ta'ee fiddee goddanyaan isaanii mana kiraan kaffalu jetteneetu akkasitti biraankii goona garuu immoo ishiin waan guddaa hojjattee ji'atti 30,000 kaffalte kan waggaa tokko sirraan cufayetteen fiddee turte bukkee akka ta'uuf miyaalota tokko mucichis immoo argitanitti yoo ta'eera ta'e waan kan foormii maal jedhama maqaan isaa waan tokko odeeffannoo garaagaraa kan funaanuuf fakkaata. Maaliif jennaan hiriyaa Abiraamiitis hiriyaa ishiitis jechuudha gaa'ee garuu immoo dursanii ishii galateeffatanii turanii ati haadha hiyyeessa baay'eedhaaf akka tilaachiftu abdii guddaa qabna namna jedhaniin jechuudha. Isa kanadha kana caala sagalee isinitti hin dheeressu isa kanadha jechuudha. Naa kun qofaan akkatti dhugaa dubbachuudha bifa kuduraa nagiddan dhiitessee fuulaa kan na dhibnan anamman indaalacheessu baasawweme na cucculuusee qofaan gaafa na qabu fuulli natti dhidhiitessa maalidhaan sababni sanaan galle. Inna sakalatiin jechuun jaalladhaa guddaan sin kabajaa hordoftoota kiyyaa subscribe like gochuun na jajjabeessaa sinin jedha waaqayyoon.